إشراق تيفي ورو علمائي إبسطوا فالقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يتحاكموا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر تكبير الله أكبر الله أكبر لله الحمد. طلق خنت تانسون سجنتا تيجا سجنتا حساب بني إنساتو دياتا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا جوان جنتي duraan dursee kabajamtoota sheekottii teenya kanneen maqaa yaamuufis yeroo nutti xiqqaatu hedduu keessan garee maaddaa haraashii tan ganda kana keessaa qabnu takkaa jira. sun daawwanneettanii gammachuu isaanii qooddanneettanii dhuftan hundi keessanuu galata guddaa qabdu jechuudha. Rabbi irraayis jazaan keessan jannata isin haa ta'u jecha dabalataan keessummoonni keenyallee kanneen dhiyoo fi halaalaa dhuftan gammachuu teenya tana qooddachuudhaaf galata guddaa nu biraa qabdanii jechuudha. Kanaaf kanatti aansuudhaan kaayyoo qabna jechuudha. Kaayyoo qophii kana qopheessineef qabna. Isinis hedduu miti waan gurguddaa sedii. Tokkoffaa kaayyoon qophii sagantaa keenya kana jama'ummaan Nuuru Shamsii kun barnoota takka lama jee guyyaa takka jee eegalee sa'aadhaan sekondiidhaan eegalee guyyaa hangana gahee asirra guyyaa kanaan carraansaa as gahuu kanaa wajjin wal qabatee innummaan kunu fedhii duraan barnootaaf qabu daran akka dabaluu fi karoorfameedha jechuudha. Sagantaan kun fedhii duraan qabu daran horatee hanga quraana hifzii godhee ilmi sheekha keenya bahara rabbiin as nu qaayee kanarraa illee nu hambisu hammas takka kaayyoonsaa dheertuudha jechuudha. Tokkoffaa kana lammaffaan jama'ummaan kunu tokkoon tokkoo isaatii fi gamtaa fi dhuunfattu sadarkaa irra jiru. Sadarkaa inni irra jirus akka if beekuuf. Sadaffarratti barnoonni qaayidaa nuuraaniyyaa kun guutuu funyaan biiraa kana bira dabree aanaa kana baadiyyaa fi magaalaa isii walgahee hanga guutuu addunyaatti akka babal'atudha jechuudha kaayyoon sagantaa kanaa jechuudha. Kanaaf kaayyoo sadeen gurguddoo kana qabnaa jechuudha sagantaa kana walitti qabuudhaaf. Inni itti aanu haala waliigala jamaa kanaa hogguu ibsinu immoo haalli waliigala jamaa keenya kana wantoota 5 kan of keessatti hammatee.
tokkoffaa sababoota ka'umsaati barachuu maqanaafu sababa qaba jechuudha jamaan kun sababa ka'eef qaba barachuu kanatti lammaffaa humna namaa asii barachuu jiru jamaa kana keessatti hammatamee nammee qaqqate sadaffaa irratti waliigalteen jamaan kun sadarkaa kanaan ga'e afuraffaa irratti deemsi gosa barsiisuu jamaa kanaa maal akka ta'e maal akkam akka ta'e kan namatti agarsiisuudha xumura irratti wanni kun hundi hojiileen kun hundi hojjetamee itti yeroo gabaabaa ta'us dheeraa ta'us sadarkaa akkamiirra gahee sagantaan kun qophaa'ee waan jiru kan of keessaa qabudha jechuudha ka'umsarraa yoo fi kaanu ka'umsi sababni ka'umsa barachuudha ramadaana bara 2015 yookiin akka lakkoofsa arabaatti bara 1446 keessa kan jalqabame ka'umsisaa jechuudha. Innis sababni isaa quraanni qaraamu sirrii ta'uu dhabu jechuudha. Sagaleen quraanaa harfiin quraanaa akkaataa qaraamuu qabduun qaraamuu dhabuutu bal'inaan jira jechuudha. Ammas jamaa kana keessaas namni quraana aliif hin jiin jechuudha. Hanga amma kajiru ta'uu isaati bal'inaan. Itti aansuun ammas asuma keessatti kanummaan qaree jiru haqa harfiidhaa haqa quraanni qabu irrisuutu ture jechuudha. Kanarraa kan ka'e itti yaadamee barnoota barachuudha qabnaa waan jedhamurra namni ammas qaraatii nama biratti illee qara'uu amma qaanfatu takka jechuudha. Akkasitu ture jechuudha quraana. Maaliif jennaan quraanni quraana kalaama rabbii kadachii samiin hin dandeenye waan taateef haqa isaa guutamuu qabaa waan jiruurra walii galameeti barnoota kana ka'e jechuudha jamaan kun. Akkasumatti iddoon ittiin baratamus kan murtaa'ee fi kanarraa ka'ee barnoota seenuun eegalame jechuudha. Inni kun humna namaa guunii fi tuynu humni namaa akkaataa afuriin kan laalamu. Tokkoffaa namni 16 barattoota qabnu keessaa barataan 16 barataa barnoota idileeti. Barattoota barnoota idilee guyyaa baratan nama 16 ammas qonnaan bulaa yookiin dafqaan bulaa nama 6 daldalaa akkasumas daldalaa nama 2 hojjetaa mootummaallee nam 5 kan of keessaa qabu ta'uu isaati akkasuma akka waliigalaatitti barattoota 29 jechuudha. Markazni Nuur Shamsi kan barsiisuu jalqabee fi barsiisaa ture. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itti aansuun waliigaltee akkamiirra gaheeti waliigaltee akkamii qajeelfama akkamii tumatee jamaan kun barnoota seenee waan jiruun fi seennu tokkoffaa amiira ni filate jamaan kun amiira ni filate barsiisonnis wal duraa duubaan ni filamanii akkasumas koreen adda addaa tawaan hojii adda addaa hojjettu ni filamte jechuudha. Dabree keessatti to'ataa yeroolleen kan filatame ta'uu isaati. Itti aansuun yeroon dhufichaa fi seensaa bahiinsaatis kan murtaa'e. Yeroon seensaa fi bahiinsaa kan murtaa'e yoo ta'u yeroon seensaa za'a takkaa fi hanga za'a lamaatti barataan hundinuu iddoo barnootaa isaatiitti akka argamu dirqamni ni kennamee fi waliigaltee irra gahame jechuudha. Za'aan barnootaa immoo za'a lamaa hanga za'a sadiitti kan itti fuftu ta'uu isaati. Akkasumas ammas miseensota kana keessaa miseensonni kun waliigaltee biraatis ni qaba hayyamaan malee hafuu dhabuu jechuudha. Haala biyya jiru haala fayyaa qabu hayyamaan malee hafuu dhabu yoo dhimmi jabaan isaa hambisees hayyama kadhatee akka hafuu qaburra waliigalle namni immoo osoo hayyama hin kadhanne hafe qixaata qarshii 50 akka adabamu ifuma teenyaaf mataa keenyaan kaayyanne jechuudha. Akkasumas ammas galgalli hunduu galgala barnoota akka ta'u guyyaa tokko kan guyyaa jimmataa guyyaa jimaa oolmaa yoo taate malee galgalli hunduu akka guyyaa barnootaa ta'u ni murteessine jechuudha. Guyyaan boqonnaa galgala jimmata oolle qofaa jechuudha malee akka jirutti guyyaan keenya guyyaan hundi guyyaa barnootaa akka ta'u murtee qabanneeti irra waliigallee itti deemaa turre jechuudha. Waliigalteen kunis katumamee gaafa guyyaa 20 ji'a 8ffaa bara 2015 keessa tumame jechuudha. Akkasumatti guyyaa itti aanu guyyaa 21ffaa ji'a 8ffaa bara 2015 namni hundinuu barataan hundinuu qaayidaa kitaaba qaayidaa qopheeffatee barnoonni kan eegalame ta'e jechuudha. Yeroo hunda maqaanis akka yaamamu
نته أديم سخيس وجوسين أديم سبارو برسيسو جياد يدم يتوقفا جيس الديتفا برق ملا ما في عشاني خليه قلنا مكان قلقلوني يا ماما التندانسي إنك أبتما نمني أجي ماما ليه في مو أرشيش أنت مسألة فخايا ولي قلتين يدي أرشين تونس مال الأولتينا سببا غرغراتين أرمات فا أمنا أرمات أرمسونين خكوب بيقول أنتو توسي تيج هنگا أما صدركا خنا رقامي مدالين غرغرا يرو أداداتي يرو أفوري بجتشو أرماني بفسا إنساوان بفا أمياتي خنمي نمو أرماتا إفتومين أبو فيك أرماتا بفا أولاقاهم دقوتة خفرت توساتي يجور أديم سبارو برسيسو مدالين براتو داديس صدركا غارين جيفمه مدالين كنمه في غافي فيديوين أكما جرو تيه خلقلا أبتان ميدي في هنگا أرماني سمستراتو خنمه برنوني خينا قولا بمتوساتي يجور برنوني أكيدا قاعدة نورانية إنكم صدركا رقامه نتمرا صدركا رقامه تقفى حرفين duraan beek kamnes hedduun jechu harfiin quraana keessa jirtu tan rabbal izzaan akka barannu nu ajaje hedduun tan hin baratinis akka barannu taate jechu ni baratamte inni kun hayni harfiileetis ni kannameef jechu hayni harfiilee namni hundinuu kannuu dandeera inni kun quraana qara'uuf sodaa tokko malee namni hirmaatee bifa wal dorgommiitiin kan qara'u ta'uu isaati kitaabni qaayidaa qara'uun hagoola bamee madaalliin sadarkaa bareedaadhaan kan gaggeeffamee fi barattoota hundaaf ragaan barachuu isaa jechuudha. Qaayidaa nuuraaniyyaa hammam akka hubate hammam akka qabate wanti agarsiisu ragaan kan dalagame ta'uu isaatiif kanaaf haalli waliigalaa jamaa kanaa kana fakkaataa kanaas ragaa isaatiis fuuldura arguudhaaf jiraatanii kanaaf waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa haalli waliigalaa kana fakkaataa الله أكبر إذا بدما دم إسلاما أرداد واتكا مال جتامه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لساني جاء وجاء مقبا قاعد مادة هراشي كلكم نجيبا قدسا بريدو والله انكر جبا سلاه ربي والكبه ينيو تقكبا إسنيز نبيتني بر ولما نجبا إنيو لاتي جاجر تنقلبي نكبا كنقو كان الرابقاسو أني سمان كبا شيخ محمودي كنو سكبا دفانا ديهيسا چرائيسا كبا دفانا ديهيسا چرائيسا كبا الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبلي الإسلام براتوتا خينيا برسيسوتا خينيا جزات إيسا ربي جنة الفردوسي ربي سيني أقولو مالي في فردان تناني أقبار أوانين جوانكا بوشيكوتين تي والدورا والبودان جرتي أني مو أولا ورا أكنمتو دين إسلام جنا رابطة خبجاتي ودخنا فولا خيسان جهنم ربي أبرار فولا خيسان جهنم ربي أبرار براتو تاسيت أركمه خنو خندورا درو قرآن ديس خناس قرآن ربي قومتي أكبوف قرآن ربي قومتي أكبوف أكسم ورين بفي جيروسي ورا اتلالة اللي ربي سناغدو أكسم تو ورا وان أركيتين فيدمي إسرائيل بوا بوفت ربي واغدو ورا فولدرت ديمو مالي إفبودن ديمنا ربي واغدو خيري دي ربي ولتن واغبو ملكي دي ربي ولتن واغبو
أبو أولو ملك دو رب نراقب أولو ملك دو رب نراقب ترفي ملك خسارة رب نراقب خانا كانت وان كان قبيسة براتوتا خانا برسيسو جزاء جنة الفردوس ربي ساقلتو الدنيا رتزوان إني بربات ربي هو إساناجو أكسمتو إسني وري أرمدو في أكنتي وفيس وريه ورابوس جزات إيس ربي جنة إسني آخر جنة ربي إسني آخر أكسمتو كنتم الكدا خم كفار ربي نواقود مادة راشيس أنا ربي كذنو آدابو بسم الله فول درت ديمو مالف بود ديمو ربي نراقبو بيبرات اللي تنتلا الله ربي نواقود أكسمتو ملكي كنتلا ماني ربي نواقنو خسارة كنتلا ماني ربي نراقبو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أكس مشيكوتي يا الرجال كيامتي قالت ربي سني أقلتو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. برشيكا جايباتي ربي كله هدايا وكل ساعة في دوسا جينيا يا غاچن بيديا غاچن چالو حبيبي كيا امن اپنے ساشے سنگیا امن اپنے ساشے سنگیا انتاو دترے گمجودیا انتاو دترے گمجودیا. الله أكبر الله أكبر تكبير الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. ربي نسنا ود ميسو ربي سنا برخيسو خيري كنت ربي سني فاغن خيري كنت ربي سني فاغن قسمت تيغا وبليس خينيا أستاذ أنس ربي سامل كيسو خيري كنت ربي سافاغنو أمتون ربي سراغبو قسمت تيغا ولكبا دم إسلاما دوا تكا شيخ محمود شيخ خينيا ربي عامل كيسو أقسم شيخ خينيا شيخ ياسين دورتا تكا ولكبا مادة راشية جودا ربي سامل كيسو خيري كنت ربي سافاغنو أكس إن شاء الله وادي كونين دبچور بادو وملمان دام إن شاء الله توكو فارتي برسي سارافين داما لما فارتي مو برتوتا إيغس بود إن شاء الله ربي نالا في سكا ولي غلاتين دام برسي ساونين داموف رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة نجا رحمن ربي سر التاجرات مال جي خيركم من تعلم القرآن وعلمه چالان خيسن نما قرآن برته نما برسيسو جيجو چالان خيسن نما قرآن برته نما برسيسو جي دوبا قرآن ربي قدا قرايسون درجان سا انگن انجام درجا قدا ريجو چالا امت نبي الله محمد متوني بربانو چالا امت نبي الله محمد تو بربانا يجو دوبا نمني قرآن قرأي نما قرايسو الرجالة أمة محمدية جو حديث خنا الرجالة خيركم من تعلم القرآن وعلمه جالان خيسن نما قرآن قرأه نما قرأيسو جيجو بنما قرأيسو جون دكنا خيسا خريفانا ريفو وقوني فيه وبلين خينيهون أما برتا خينيا أحمد ناصري تو قرآن نوبن وفدي ما قجان أنا جولة كنا چلالو جرافيتا أحمد ناصر مقبدا خنا والخير ما شاء الله بارك الله فيه دبا وانا ما قم تجيسو يروم ما تنخيس دبا هاون غرغدا ونين ديم وغرت قاعدة نورانية ديم وغرت أكسمت أما شبابا شمرن دكا غدا نورانية ديم وغرت يجو ما يسنقيس هوري نورانية غري ما شاء الله وري نورانية غري ما وري نورانية بيني خنا كبيرة غري أنا قاعد درا قصتي مع قاعدة النورانية خلنا سنين إن شاء الله أنا دران ونين كرو ونين تينكره ألف لو كربي ألف لو سبي ألف لا جودة تينكره والله أم به قاعدة النورانية خن
gaaf tokko kajarraatti duba ajirumiyyaan qaraajeetiin adaree dhaqe amma gaa achi waati qoniin tutturee akkasitti eegas booda duba qaariyaa naa barbaadan qaariyaa gurbaa gaarii tokko bira na haayan ijoolleen isaa gariin juuza 15 fixxee jirti gariin ammoo godii tana juuza ammaa juuza tabaarakaa akkana keessa jirti jechuudha ijoolleen namni tokko immoo alifa qaraati alifni isaan qaraan maal beeyta qaayidatu nuuraaniyyaa qaraan ani qaayidatu nuuraaniyyaa kanan beeku amma gaa malli maali wanni kun biddeenaa wajjinis walee dhaadha beeyta amma deemeetiin ijoollee darasaarraa qaayidatu nuuraaniyyaa kana qara'ee galgala ijoollee sun qaraayisee akkasitti haa biddeenii waan dhufaa beeyta duba qaayidatu nuuraaniyyaa waan qallaalii isa hin barbaachisu waan guddaadha kanaaf duba ani wanni isin dhaamu qaayidatu nuuraaniyyaan kitaaba xiqqaa miti jechuudha kitaaba guddaadha harfii quraanaa si barsiisa ammas irra hedduu wanni nama ajaa'ibsu tokkummaa keessanii fi obbolummaa keessanii fi wal dhaga'uudhaa fi tartiiba keessanii nama ajaa'ibsa ammallee inshaallah akkasumatti itti fuutuu barbaachisaadha akkasumatti ammas warra asii barachuu jiru barattoota keenya kan gariin gabareedha gariin ammoo hojjetaa mootummaa gariin naggaadeedha wanni isin dhaamu inshaallah jabaachuu qabdanii jechuudha jabeenyaan isin dhaama tokkoffaa irratti wanni barbaachisu ilmi irratti ikhlaasaa jaan eegas booda immoo isti'aanaa rabbii keetiin gargaarsifattee jajjabaachuu qabda man jadda wajada man talaba shay wajada jaan namni waan takka barbaadee jajjabaate numa harkataa jaan jechuudha amma ibnu taymiyaa oguuni fi himnu takkaa ibnu taymiyaa oguu dubbannu abdullah ibnu abbaas akkasumatti ammaas ummata gurguddaa kana sheekh ahmad watar sheekh muusaa su'aalaa sheekh adam tuulaa sheekootiin gurguddoon tun kan ilmii wajjin dhalatan jiru jechuudha guyyuma keessaa waa xiqqoon baratan jechuudha duba isin hamilee dheertuu qabaachuutu isinirraa barbaachisa ani gaafaan qaayidatu nuuraaniyyaa fixe akkasumattiin quraanatti wal dabra gaafaan quraana fixe akkasumattiin risaalaalee qaraa gaafaan kana qaree akkasumattiin ilmi biraa qaraa inneen iyyaa guddoo qabaachuu nurraa barbaachisa amma ummanni akka ahlu sunnati wal jamaa'aan jiru suufiyyaa fudhatte takka naxwii fiqii qaraanitti dhiisan waan biraa maal qaraan kitaaba dibbeetii fi kanafaa qaraan jechuudha khawaarijaa fudhatte risaalaa namni tokko kaa'e kanuma qaraan ahbaashoo fudhattellee akkasuma risaaluma wayiin deeman jechuudha eega wanni isaanii dhaameef malee ammoo abdullaa radiin gaafa du'u deemu maal jeen ummanni wahabiyyaan nuti nu dabartee jirti karamiin nu dabran dardaraas ni barsiisan dubraas ni barsiisan gamasiin nu dabranii jiranii hawaasa nu yalaadammeeffatanii jiranii nuti dibbee fi kana qofarra jirraa jeen kanaafuu nutis dardaraas dammeessuu qabnaa dubraas dammeessuu qabnaa markazaas dhaabuu qabna madarasaa adda addaa banuu qabnaa jee dhaamsa dhaameef jechuudha sanirraa kaanii duba harar kana odeeyte madarasaa majjaanaan bilaashi qaraan hedduu jira hasaanii akkasuma biyya alaa fa'aa argan jechuudha duba ahlu sunnati wal jamaa'aan ilmi fannii ta'u qofa odoon ta'in ilmi tafsiiraa ilmi hadiisaa fannii hunda wali qabatanii jechuudha ahlu sunnati wal jamaa'aan karaa hundaanuu guutuudha nahwiin isaan bira jira sarfiin isaan bira jira hadiisni bira jira tafsiirri bira jira akkasi kanaaf duba gaafa nuuraaniyyaa fixan gama quraanaa gaafa quraana fixan gama hiikaasaa akkasitti deemuutu barbaachisaadha ammaas wanni hedduu nama gammachiisu gariin gabaree gariin akkasumatti ammaas naggaadee gariin hojjetaa mootummaa ta'a akkasi barachuun waan nama gammachiisu jechuudha zaban ergamaa rabbii namoota hanga tokko jira gaafa ergamaa rabbii gara madiinaa godaane yeroo ummanni gammadee kararra gabbahanii jechuudha ijoolleen fi dhalaan mana gubbatti wal bahanii akkasitti achi ilaalansan jechuudha halaalaa elaa ta'ayyu isaanirraa eenyu jaanii ergamaa rabbii achi ilaalansan gammachuun simatan san nam waan qabu qabatee itti dhagu san namoota hanga tokkootu kanaan ijaan qullatin jechuudha namoota hanga san keessaa tokko Uqbaa bin Aamir al-Juhanii jaaniin Uqbaa bin Aamir al-Juhaniin kun gaafa ergamaa rabbii madiinaa seenu inni re'ee waa xiqqoo takka qaba re'ee amma san qabatee baadiyaa madiinaa firaa jira jechuudha bakka aleentaan jirtu bakka muknijiidhaan jiru achiin jira akkasuma wajjin kan miidiyaaniif wanni takka hin jirre bakkuma jiru sunitti
ergamaan caalamaa muhammadiin makka irraa gara madiinaa godaanee jira namni hundi kunootti yaa'ee amanu jira wanni juu isaan ga'e jechuudha isaan 12 isaan 11 illee ni jaanii akkasitti duba dhufanii amanan hundi isaanii dhufanii amanan akkasitti duba re'ee isaanii bira firraa as deebi'an hogguu re'ee isaanii biratti as deebi'an duba eega turan booda maal jaan awooka kun nun baasu ummanni ganamuu wahyii halkan ergamaa rabbiitirra buufamte qara'u jira nutiis deemnee haa qaraanuu jaan jechuudha nutiis deemnee haa qaraanuu waliin jaan akkasirra duba uqbaan maal jeen nutiis haa qaraanuu jaanii wal mari'atanii akka jaan ammoo namni tokko guyyuu deemee wahyii ergamaa rabbiitirra buufamte baratee haa nuu fiduu jaan jechuudha nuti nama sarre'ee irraa hiinaa jaan nuti re'ee isaatii isaa fi akkuma Umar ibn Khattaabii fi ollaan isaas waliin dalagan jechuudha akkasitti duba uqbaan maal jeen anii fi tiyyaaf re'ee tiyya nam tokkotti hin dhiisu bakka dheedan qabne bakka dheeda qabdu naa geessuu dhabuun mala re'ee teessan na bira dhiifadhaa deemaa dhagaa jeen jechuudha teessan ammoo isiniif hin eega odoo kana juu duba uqbaan maal jee sara'ee hanganaa jechaan wahyii ergamaa rabbiiti wajjin jiraachuu hongaa waajee re'ee isaa dhiise jechuudha guyyaa tokko kumaan hadiisa kana himetti re'ee isaa dhiise naan galgala nadda walee mucaan tokko akkasuma re'ee dhiisee gaara biraa deeme naan jee beeta namni waan takka ni dhiise gujaan gurgurachuun malaa bakka biraatti kaayachuun malaa re'ee san dhiisee ergamaa rabbii biratti akka jiru kitaabni siiraa lazima annabiyya sallallahu alaihi wasallam ملازمة العين لأختها جي إرجما ربي قبته قبتشو يجي لما أنتو نوبليتيسي قبتو يجو إرجما ربي تندمبو حما جان دوبا كتابني صور من هات صعبة نكجي حما إنما إرجما ربي قافتوكو إرجما ربي تفيني غانجي إرجما ربي والفرق إفتن جي جان جيجو قرو عقبان خوني يرو صعبة كلمة الدباسي حما توكو علمي فخني حما توكو قبصوب خني أكسي دوبا بيوتا الدالي qabate jechuudha kitaaba inni harka isaatiin barreessee jira kitaaba quraanaa kana barreessee boodarra maal jaa katabahu uqbatu ibn aamir al-juhani jaa jechuudha kana duba kanaaf akkasitti isiniis wal gargaaraa akkasumatti ammas yeroo godhatanii yeroo itti seenan yeroo itti bahan mariidhaan godhatanii sheekha isan kabajanii akkasi barachuun waan nama gammachiisu nuti gaa مدة علمي قدّا هنا أسجر إني يادو تنجرو بارك الله فيكم خير ربي سنخيس أخاو دام سمو أكولي غلاتي برسيس عرافي برتا في هندخن يفونين دامو نمني توكو خواهين دين خنان قلمانجاجو مال قباچو قبا توكو فارت إخلاص قباچو قبايچو لما فارت استعانة قباچو قبا ربي انگرگار سفتشو أكا جي شيخني توكو قرباراتو ديما رفجي استو جيتما الله أكبر جي وقدبا إياك نعبد وإياك نستعين وقجي إرام فتي جيتوا اتيد ديبي ومن خشوع فكسر جرساني دبوين جيبيتا مجان تو قدبا اهدنا الصراط المستقيم جيبو دائم في جيبيتا قمديتي أكسي وفتي خناف دبا نمني وانت كدلقو مال توسر رابر باچسا توكو فارت إخلاصا استعانة ربي غرغار سفتشو إخلاص خنا رتين كسادة كسنيمير رابو إن شاء الله كسان سنيمو قربا وربني إسرائيل توكو قربان سن مخاتوكو خاو ربي قدي قبرمو أركي أكمي مهنو ربي قدي قبرما جي قطو سافورتي خرابو يجو نيم مرجي خنا دوبا قربان تو خراب بيف أو يسد ديمتاجين أو كانتي مخاتوكو ربي قدي قبرما مخصني مرودي ما جين أو ديس في الراجين لكن دي سني مراجين ديسي جين لكن مراجين هندن ديسو جين أنيو ندورك أنا سدورك جين أما إبليس أبيتا والسين جتشو بوكسين ده أشيل لفت دربه نيخه ماس ده لفت دربه مرة بودا ولي وطالن قربان إبليس لفان ده إروان تجي وقبودا مال جين دبا وان خنا رجاريتين سيما ديس في الراجين namni mukasan gabbaru finam mukhnisini finamni sanu wal ranjiru jen beeta dhiisi firraa deebi jeen waan sanirra caaluun si hima jeen maal yennaan ganamuu dirhama lama kan dahabaatiin firaasha keela si haa jeen achumarraa fudhatta jeen
ni keessa ainiin kaaya akkasii walii galtee mallatteessan ni deeme jechuudha. Galgala ni rafee ganama firaasha hogguu ol qabu dirhama lama kan daabaa achirraa fudhate. Arraas numa fudhatee boruus ni fudhatee yeroo dheertuu fudhatee jechuudha. Guyyaa boodaa shayitaanitu warraa mure. Arraas duba qottoo fudhatee karaa bu'ee jechuudha. Karaa walakkeessee itti as bee duba awwa eessa deemta. Muka tokkotu gamana jira kan rabbii gadi gabbaramuu muka saniin muruu deema jeen. Muruu hin dandeessuu jeen ni mura. Eenyu na dhorka anaas si dhorka jeen walitti seenan jechuudha. Amma gaa ibliisni dha'ee lafa darbee wali utaalan hacuuceeti ejjeesuu gee kaadaa yaqtula ejjeesu dhiyaate akka jeen duba guyyaa duraasan silaa warri dachii irra jiruu fi warri bahaadhee jiru iddoo sirra wali qabamees deebisuu hin danda'anii jeen jechuudha. Guyyaa duraasan rabbii jecha baatee jeen arrammoo dirhama lamaan sanii jecha baatee jeen yoo tarkaanfii takkas tarkaanfattee morma keetiin si cabsaa jeen jechuudha. Allahu akbar. Kanaaf duba abbaleen keenya anis isinis nu hundi keenyaa'u ikhlaasa qabaachuun wanni kun diin kanaan gadhaabaa jenneen iyyaa bareedduu kana qabachuun Ibn Qayyim al-Jawziin akka jubeetaa namni ikhlaasa hin qabne akka nama hogguunii fi imaltuu deemu dhagaa takkaa'oo hashawwaa boorsa guurratee deemuuti jaa jechuudha. Wayii isa fayyadaare isan fayyadu jechuudha. Kanaaf duba abbaleen keenya akkasi baarakallaa fiikum dalagaa guddoo dalagaa bareedduu jirtan quraana rabbii khaddamu jirtan rabbi isinaa khaddamu duniyaan isinaa khaddamtu akkasi gaa sheekota keenyaa wajjin sheekh yaasiin sheekh mahmuud sheekota keenyaa wajjin akkasitti inshaallah akkasumatti waliin deemnee galma ga'uutu nuraa barbaachisaa akkasi gaa isin hundaa'u hojjettoota mootummaatii fi gabareedhaa fi isin hundaa'u jechuudha qotee bulaa keenya jechuudha. Insaha taabiir akkasumatti hundi keenyaa'u ربي سنعمل ملكيسو خيرون دار كدا أمتون در ربي سراقة والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كسيكا سجنتان تينيا كمت تفوت جرتي خانت تيان سوران غرتي كوكا سنة دابتة في شيخو سنة دابتة كاي سنة راجع جبسو obboleessa keenya qaalii fi kabajama amiira nuuru shamsii kan sammuun kan cara ajaa'iba rabbii kan zaataan dardara sodaata kan qabu jeenummaa keessa jira gammadaa yeroo hundaa kan hin qabne haraara xabasee teebar nuuru shamsiif amiira fagoo mitii kunoo na cinatti argama yaa barsiisaa walalooteetiin shaa godhinarra yaa barsiisaa walalooteetiin shaa godhinarra Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن جاءت الدبسة نجيا في رحمة نبي الرتبوسة علي في صحابة سندساني تانسة مسلم توتا شوفا سلام تار ربوسة مسلم توتا شوفا سلام تار ربوسة نوفي خن رحمن بيكتوتا ججبا إسانتي كيفتشون غراخو نغوبا كان إسانتي كيسو ربي إني أدبا maqaa isaanii kaasuuf yerootu gabaaba maqaa isaanii kaasuuf yerootu gabaaba umrii isaanii guutuu barsiisuun fixanii jireenyi duniyaa osoo yaachisini madda haraashii nuufis hundeessanii rabbiin haa toluu fi kanneen godaananii umrii haa dheereessu kanneen nuuf jiranii kan dhiyoo kan fagoo onneen aseentanii hunduu galatoomaa kanneen as jirtanii hunduu galatoomaa kanneen as jirtanii نبدأ ربي نستاذ ججبا إساف خن ربي بكم سافا دبا ربي قداف جدي وقيوتا أبا ورشان حسين سيسيلين جيسي الربا حملاتو ديرتو يوم الريم لقبا حملاتو ديرتو يوم الريم لقبا وإنسان ديبا كم جدي نفسا روباف جامن جدو ويا لفاتيسا كراتو ديرادا يومي سياچيسا وي نقفا الدوباية برسيسا وي نقفا الدوباية برسيسا قرآن بريتشو خنيسا مراني معلومان ديبيا خنيسا غلني ربين هذا بلوف بيكم ساز دچاني اسر هاتوف فول دراس بلني اسر هاتوف فول دراس بلني الله اكبر حروف انجل قبينو فدبباسه وان دران نرجين باينو غرسيسه مخرجا فاكاماس يوم الدهم بيسه مخرجا فاكاماس يوم الدهم بيسه الله اكبر الله اكبر الله اكبر
الله أكبر مخرج يو جنو جو في راجل كبه حلقي فرباس الدان نوف كوكودي هدلم يف خيشوماس كالتين نوفيدي هدلم يف خيشوماس كالتين نوفيدي قرآن تولفتشو فردسون استعلاء هبتك أبتشون هرفيلي قلقلا أكنان كرانان ربي نكيبلا كيبلتين انجرتو تانان كنان فالا جدين برسيسي وانا كانت طلا جدين برسيسي وانا كانت طلا حكمي of danda'a qabanuun sukuuna ammaas akkasuma taanaanis tanwiina kan biroos baranne kan miimii sukuuna quraanaatu tola yeroo gootu gunnaa quraanaatu tola yeroo gootu gunnaa gurraas deebisii ilaalii gaffageessi qalbii kee qulqulleessi itti dhihaadhu dubbisi irraa baradhuu barsiisi maqaasaa barbaannaan ansiifime kunoo ustaaz anasi maqaasaa barbaannaan ansiifime kunoo ustaaz anasi ustaazota biroos obbiraani qabnaa kanneen yeroo hunda dhaabbatan nu cinaa barachuu keenyaaf kanneen finiinaa nu barsiisuuf quraanaaf hadiisa walfaanaa teeysan olumaadhaan nuuf dabalaa mirqaanaa teeysan olumaadhaan nuuf dabalaa mirqaanaa baratanii barsiisuu kunoo hiikkaan isii kana rabbiin haa dabaluuf beekumsaaf imaana itti haa roobsisuu gamaa fi gamana eenyu jetteen rakkatin sheek taajuu fi sheek aliyyiin baana eenyu jetteen rakkatin sheek taajuu fi sheek aliyyiin baana gareen nuuru shamsii qaayidaa dhuunfattee waan keeysa jiru hundumaa baratte kanaas waa ofii rabbirraa argatte akkasiin milkooftee quraan sirreeffattee ramadaana darbe maqaas moggaafatte ofiifis namaafis fakkeenya ni taate nuur shamsi jechuun laaftuu si fakkaate nuur shamsi jechuun laaftuu si fakkaate khayyitii dammaqii dhaamsa koo fudhadhu yeroo qabdu qoodii qaayidaa baradhu tajwiida liqimsii quraana tolfadhu fagoo hin deeminii nuur shamsi dhiyaadhu fagoo hin deeminii nuur shamsi dhiyaadhu wanti nu barannees akkaani baay'ataa hundaan ibsa jechuuf yeroo natti xiqqaata isinifachiisuu lubbuun koo sodaata gurdanaaf liqeessuuf argadhaa galata isiniif haa godhu qubsumaas jannata isiniif haa godhu qubsumaas jannata Allahu akbar Allahu akbar itti aansuun daawwaa bareedduu fi mimmooytu nuuf dhangalaasan obboleessi keenya بسم الله جتون دبي جل كبني الحمد لله جلت جلفني أما ستي أنسون سلامتان إيجالله والسلام عليكم هندي خيسن جنة والسلام عليكم هندي خيسن جنة بغنا جان دفتن إب نور الشمس الرئي جلالته بردفت في خيتي نور الشمس جتون بركة بكم ساتي نور الشمس جتون برقان بكم ساتي إني نبرتي سيس أنس عبد اللاتي ما شاء الله جتون تكتت تفاتي ما شاء الله جتون تكتت تفاتي والله سنجالت دا أتشيك كوتي والله سنجالت دا أتشيك كوتي قرآن برجون راها قلبي داتي وهند سيفجالا قرآن ربيتي كوتو غرشمسي افتباتاتي أستي برتا قرآن ربيتي أستي برتا قرآن ربيتي الله أكبر قرآن ربيتي في يروك الناني ربين ألسي فودا قرآن كناني إفي اللي برتا برسيسا الماني إفي اللي برتا برسيسا الماني مغانتاس يفتحا قيا جباسني قيا والبكتو أبا في الماني قيا والبكتو أبا في الماني guyyaa juunun beeynu yeroo haasamannu xiqqaa fi guddaadhaan kottaa haa barannu arrayoon baranne borokkam haa taanu yoo baratan tola beekaa ibaadaanu nuuf mijjeesiyati rabbi yaa rahmaanu قرآن داوتي مسلم هنداتي خان كيست فلالو نمني مسلماتي دواك عمف قلبي دلالمان نماتي
dhugumaan badhaase rabbiin aalamaati kan qur'aana rabbii haffaze qomatti hundaafuu laaffisi rabbii kiyyamooti hundaafuu laaffisi rabbii kiyyamooti isinin jaamaa guyyaa qiyaamaati hanga beeytu oofii qur'aana rabbiiti oliin isaan deemti liftiin jannataati oliin isaan deemti liftiin jannataati qaraa ol baata fooqii jannataati bakkatti xumurtee tuqubsuma keeti bakkatti xumurtee tuqubsuma keeti rabbi nu haa godhu warra jannataati rabbi nu haa godhu warra jannataati akka mataa kootti waan tokkoon siif dhaama ijoolleen barsiisinaa filima haraama qur'aana rabbiitii asi qaraama isaanii arkama milkiin biyya lama nuurun hayaatuna wallaahi dhuguma nuurun hayaatuna wallaahi dhuguma badhaasa khaaliqaa rabbiitu nuuf kenne sheekh anas abdullah badhaasa arganne leenca qur'aanaati beekaa ani jenne leenca qur'aanaati beekaa ani jenne afaan isaatiitu ragaa kana kanne umrii nuuf dheereysi rabbi si kadhanne umrii nuuf dheereysi rabbi si kadhanne asirra dhaabbatti bar walaloon teenya wassalaamu alaykum warahmatullaahi hundi keeysan jenne wassalaamu alaykum warahmatullaahi hundi keeysan jenne علمائي يبسط